mana barnoota abarraa gizaa'u kan taatan yeroo ammaa kana keessatti naannoo waltajjii kanatti akka dhuftan isin beeksisna. Ummanni Oromoo hiree isaa ifi isaatiin qajeelfama adda bilisummaa Oromootiin haa murteeffatu. Irbuun torban gadii fi irbuun torban olii heeraa fi seera keenya nu haa gurtu. Asham isinin jechuudhaan hawwisoon bakka dirreedhaa jalqaba walleedhaa jalqaba.
Arra eegate ayyaana kana qabuudhaan gosa adda addaa wal du'a.